Isheetun dheeradha. Akkasin yaaddan miti. Amiin. Dhiirri yeroo baay'ee uffanni isaa jalaa xuraa. Uffanni dhiiraa ariitiidhaan xuraa. Kan shamarranii garuu akkas miti. Maaliif? Dubartiin adaba qabdi. Garraamiidha. Shamarri. Qwaa. Qacci jetti. Elektirikii rigamee yoo qaban nama qabataa? Baay'ee nama godha. Akkana nama godha. Asumallee elektirikii akka hin qabanne isin ajjeesaa jechuudha. Mana keessanii bishaan ni badaa jechuu osoo hin taane mooraa keessan keessaa bishaan boombaa ni bada moo hin baduudha? Hin badu. Kan bu'aan baasmu? Eeyyee. Qarshii baay'ee waan qabdaniifidha? Eeyyee. Gurra kutaa jedhamee inni waamamu mana keessan dhufee ni beekaa? Bara keessan waaqaaf galanni haa ta'u. Bara keessan Ispaayidermaaniitu jira. Ispaayidermaanis hin jiru. Akkam? Huccuudha kan uffatu. Hin jiru sobaadha. Hodhu qabu maaloo giiftii kun. Ati abidda qacalee. Amma ijoolleen bara kanaa Ispaayidermaaniin iyyuu soba akka ta'e ni beeku jechuudha. Gurra muruuf ijoollee sodaachisa malee hin muru. Cidha irratti wanti sitti tolu maalidha? Nyaata isaa, piizzaa, maal. Eeyyee, teessoon isaa, minjaalli isaa, waa. Garuu wanta hamaa kan baran eessa irratti arganiiti? Nama baay'ee gara jabeessa ta'e tokko arganii isarraa baranii gara jabeessa fi nama yaraa ta'u. Namoonni dura gaarii turan. Achii booda mana sirreessa yommuu galan harmeen isaanii waan isaaniin jette dhaga'anii dhiifama gaafatanii mana sirreessa. Ni sirreeffamu.